Jammaa nama karaatti dhufe maa jedhuudhaan cala. Ana nyaattu ammoo mangaleesii hojjedha. Dubartiin fa qabdinaa saartaa. Ammoo mangaleesii hojjedha biyyeen naa nyaattu habiibi ana. Inni takkanaa bobaaddu. Anuuf sun dandeenye yaada kee dadhabee. Akkamiin boqoddaan ofirraa achi qabee. Ofirraa achi qabee. Qaeetan miimitti bilbilaan. Itti bilbileen namicha ittiin kun manaa baatetti sammuu kan koo firii godheetan ittiin haasa'amu. Jiqilchigee isaarra. Lakkoofsi siin hojjetu moo? Aloo? Assalaamu alaikum. Jirtaa? Kottu mee namichatti manaa baatetti amma teenyeettuma shaayii dhuunfaa tokko yaada wal jijjiirra. Kottu si eegaan jiraash. Goddinyaan koo tokko kaleessa dheengadda gizee kanatti. Aloo. Habibati yaa ruuhi. Waalaikum assalaam. Dhufaan jira. Jamaaloon koo hojii deemee isuma gaggeessee ammuma reefi isuma duuka laaleetanii nan dhufa ammuma karaan jira. Anumaa karaa jiru natti bilbilte. Nan dhufa. Haala daqiiqaa lamatti si bira ga'e amma kunu nagaatti maasalaam nagaan naa tura biitti koo nagaan naa tura. Fayyaadha jirtaa? Maaliif hojjaate waan namichi muuziqaa. Isittiidhuma beektu haa tabbaa manaa seedhamu. Chiqilchiqidha mataan hafittee. Baadaan masjid. Yaa Rabbi namichatti waan akkanaan dhimne akkamatti si yaadeen jiraayyuu mee duraan sinee nama amachuurraa akkamatti baroo jirta baga nagaannaa jiraata. Maali akkana irratti qureeffachuun nama guddaa naan taane mallee. Maal nama guddaa maalan duraanuu sabiyyiidha bar namichi mataa gaafuma mana godhatan nama guddaa taate umuriin kan ijoollee durbaa godha. Maaliin amma kun akkanatti uffadheetanii sana eegasii mataa duwwaan deema surreen kee wadhaa na dhowwee qanii hundi kaayettas kan akka uffadhu kan achiin baase asiin galchi. Ayyanaa geddoo baguma si qajeelchate baguma ati garuu maali inuma dhiifamaati numa dhiifama. Maali dhiifama kunoo harkatti na galfattee bar harkatti na galfattee. Isumaayyuu immoo isaan jedhama awwantiin si yaadee dhuma taa'ee si naasa'uu barbaade jedhe amma laa kunoo Jamaaloon koo hojii dhaqee mee bilbilli kee iyyaaramu kam kan keeti saayilentiin kaadees kaasi malee ammuma bilbilaane qoy waliin haasofna qoy Jamaaloo jalaan bilbila kaasa Jamaaloo koo siyaadee daqiiqaa 15 caalteetta malee mana si dhaqeetan dubbisa sila waliin haasa'an bulleenu habiibi ana akkam karaa deemaattaa eeggadhu yeroo karaarra deemtu salaatteettaa nyaatteettaa dhugdeettaa karaatti irratti waraanaa karaarra naqanee gaara ni kombolcha ilaa habee Jamaaloo koo Su ila nyaadhu dhugi karaa yeroo deemtu of eeggadhu. La isi ijoollee biraatti dadhanteetiyyee maaliifan si urusa akka daa'imaatti jetti ijoolleedhaan. Ishii mootii anaa nagaan naa gali. Mootii anaa nagaan naa gali. Nagaan naa gali bakka dhattee nagaan naa gali. Karaan dugdandaan qoosii mataatu. Habiibi ana. Maal nyaattaa? Ana ha nyaattu biyyeen. Nan kajeele biyyeen ana ha nyaattu maa? Siifan hojjedha. Ana nyaattu. Maalan kajeele? Ati maa edanatti nimin? Maa edanatti ana nyaattu biyyeen? Ishee dagalee. Of eeggadhuu deeme yeroo karaarra deeme. Yeroo waa nyaattu dibbiin godhii nyaadhuun. Uffanni kee bareedduudhaan itti uffattee deemte sirriitti sin ilaallee bara. Jedhe. Ijji maashoo keetiin qabamina biibiyana baay'ee. Ulfa garaa
abdii intaloon. La baamana kootiti. Intalo baamana kootiti. Mama kasa san aaru dhagaan jirtu ati Jamaaloodha. Ani dubartii ulfa qabdun seekaan. La ba Jamaaloo kooti anaa nyaatu waan kajeelee isinaa hojjedhu na eeginaan jedhe. Maali ulfa garaa qaba manni takka na urursituu fi. Akkaataa baamanaa ofii taasaan akkasi. Akkana yakka mucaasa biyyi baatan shushush. La ushushu jechuu miti. Siif himma daqiiqaa lama. Baamanaa keetii kuni kan kee nama gaariidha. Kan kooduu hin beekta tokko baatti muratee tokko lixatti murata mataa. Asiin diimaan dibamee asiin orongaa deebi'aa. Dhiiree jechuun akkasii. Dhiiree amma na ficcisiisi waan asitti. Ani ifatti hiriyaadha miti. Hiriyaanuu rabbiinuu walirraa nama gaafata jedhan. Amma akkaataa abbaa manaa jennuun itti bulfattu yookaan nuti itti bulfannu siin. Garuu kan kee rabbi nagaasii kenne taa'ii nyaadhu jennaan wallaalti ati. Isanni salaati siin jedhu jibbitaa, isanni qaaba siin hidhadhu jedhu jibbitaa, isanni ganama subiiraa siin kaasu fayyadamta jechuudha gaheera. Guddinyaa koote hawaasa uffadha akkana biyyoo si wajjin daakeen guddadha. Baamanaa keetii kana. Igaa daawaa sitti muuta amali silaa waan danuu jira. Masgida dhaqee naggeeffadhaatillee ani isa malaa gadi baasee. Ati ilaa waan ilaa hammanaan na wajjin guddatte la. Waggaa lamatti wajjin guddanne harma tokko bu'oonee wajjin guddanne. Yoonaan sin gorsine immoo eenyuun si gorsa. Abbaa manaa keetii daqiiqaa lama sitti maal fudhattu dhiiftus. Abbaa manaa kootii kan argasee haraqee as kaawwatee biiraa as kaawwatee deema. Shobbeen kan isaati, musliimaan kan isaati, faaxumaan kan isaati, jamiilaan kan isaati. Jamiilaan waa silkaan kaarroo qabduuf jaallata. Shobbeen hudduu guddoodha. Sii galtee kan isii kaanii mataatu kunoo as fiixee dhowaa hudduu kanarra gaa'edhan. Akka oduu dhaga'utti. Garuu maalan godhee qajeelfadhe beektaan Jamaaloo koo kana. Yeroo inni dhufu dadhabdee dhufteen jedhaan. Akkaataa caammaa isaa irraa yeroo nachi ol galu irraa hiikanu kunoo laa akkanatti caammaa irraa hiikana. Ilaa akkanatti caammaa irraa hiikana. Guguuftee. Akkanatti. Yeroo caammaa isaa irraa hiika'e kootii isaa irraa baasa. Achumaan ofitti qabee dhungadhee bishaan fidee jala kaa'a. Anaa dadhabdee dhufteen jedhaan baga nagaannaa dhufte karaa nagaadhaa jedhee haasofsiisee yoo noonoo qabaate sooftii fuudhee danfa kana onni qabaate fuularraa haxaa'ee biddeen fidee dura kaayetanii si hadheetan afaan kaa'a nan qaphe'a sii galee kan shaaworii galee deeffata qajeelchaaf akkanattan xiqqoo jettuun jedhu amma yeroo dubartiin itti dawwaltu isa dhaga'u akkana karaa yaani mana fincaanii kana keessa dhaabatee biyyi bilbila qoratti maa bilbilta jedhee ijoolleetti ka'uu jammare. Eegasii ofii yeroon salaatu kana anuma dura fichuuf jedhee kana dabarfatu amma wadaatee salaatu jammare. Ilaa dhaggeeffadhu la. Amma kun waadha waggaa 6 qulqulloofse waggaa 7 keessa naa qajeele. Amma mataasaa kana gadi qabee muratee bunniin sitti dibamu adiin sitti dibamu. Baamanaa keetii yoo sabrii qabaatte nama bulchatta. Yoo inni dhuges, yoo inni qaames, yoo inni xuuxes. Haxuutu bareeddu gadeemaa maaltu badiree? Ijoolleen zabanaawii kun dhuguu jaallatu. Garuu siikoo kana tunarraa fudhatte si'ii gaarii natti fakkaatti. Kan kee garuu rabbiin qajeelchiisii kenninaan si qabachuu wallaalee bara. Footoo kaana jedhu ishiin jedhu wajjin tiktookii irra baanee sirbina ishiin jedhu wajjin yuutuubii irra galee hojjennee ishiin jedhu. Wajjin yaanii isa kanadhaa ol barbaadde askittaa kana. Hin argine ijoolleen gisee footoo jaarsaa ofii achi tiktookii irra dudubbeedhaan kaatanii fuulduraan asii akka barbaadan walii wajjin ta'an argee. Wantin si himuu isanni salaatu isanni qara'uu isanni waa gaarii ilmoo keetti dabarfataa haalli kee kun haala kee kana rabbitu dhiisi haalli kee kun badduudha. Isatuyyuu waa kana siibitee dhaqiitee mataana jalaa dhukkubsadee sitti na ofsan qaba boodinyaa koo ofsan qaba dur yerooti dhoqqee fuutee fuulatti na dibduu of marraan akkana baala makkanniisaa sana reejii baajaa maal sana na tufite. Itun fuulaan akka makkanniisaa si dabala. Ati inuman dhageessu nama jala garuu ansi gorsuu nama dhiisu Jamaaloo kootu nan qajeelfadhe waggaa 7 eenyuun immoo nan qajeelcha sis nan qajeelcha rabbiin godhe. Inni itti barbaadde amma akka maal ta'uu barbaadde. Ilaa yeroo inni kai salaati siin jedhu wajjin salaati. Yeroo inni uffata waan hin taane gad uffadhu haguuggadhu akkanatti nama dubartii nama guddaa ta'e deemi hiqaaba hidhadhu siin jedhu hidhadhu gorsa abbaa manaa keetii guuti abbaa manaa keetiitiif firiidamii kenni. Yeroo ni salaatu duddubbee isaa fi Allahu Akbar itti hidhadhu salaati. Yeroo ni gad uffadhu. Yoo inni mana salgii naqin jedhe hin naqin. Yoo inni bakka iskittaan naqin jedhe hin naqin.
ati garuu kunoo isa kana akkamsi godheensi qajeelchaa gaafati mucaa kanaan sadiinsi xallaqe garuu inni fuudha ati argattu baamana dubartiin gaafa waggaa 35 namni akkana jedhee soo giddaan isii arraabu hin jiru. Innumti nama ta'e naa hiikun. Innumti nama ta'e naa hiikun. Nama ilmi rabbii garaa qabu. Nama ilmi rabbii garaa qabu. Anu ganama dubartii namaa rabbiiti. Dubartii namaa rabbiiti. Ganama kaatee takkaa mooqa mooxxee afaan keessa hin beektu. Ganama takkaa firfirii gaarii tokko takkaarraa dhiqxeeni mataa isaarraa shittootti dibdee kaalsii caammaa saaltee miila caammaa isaa qabadde gadi baaftee hin beektu. Tola rabbii si wajjin bulaara. Tola rabbii waan rabbii sodaa qabuuf si wajjin bulaara. Hojjattuu sana seetamu waan. Ammarraa baasee maal ta'e. Ba suyuudii yumbuu taafii bal anaa miti inni kana jedhe quraana bal inni kana jedhe anaa miti quraana jedhe kana garuu tuu qajeeltee abbaa manaa keetii kana wajjin bulte akiraatti duuniyaatti sii baroodha garuu gooddinyaan namaa qoodduun sii qoodaa jira kana jedhe. Ishi bareedu. Ka'een gala ati mataa nama dhukkubsitaan ka'een gala yoo fudhatte gala. Ka'een isii fidaa qofi. Maa ituu jecha nama isii cinqam kaagaa. Cinqamu. Shaawwa isii fidee. Innoo waan inni nyaatu hojjetteetta. Ati deemnaan hojjedha fasaas. Yaa Rabbi, tu shaayicha dhiiftee abbaa manaa keetiitii nyaata bareeddu. Reefa haasaan kan kee gam bishaan buusee naa galee jiru. Ma an dhugeetuun dhufe sumaa Rabbiin haadhatte alaa hiriyyaan kun bartee hiriyyaan kun waa wal obaasuu wal nyaachisuu qofaa miti. Gorsinaanis walirraa fudhachuun gaariidha. Borimmoo. Haqqii isaan naqa baay'een sodaadhee beektaa meeqa teessee abbaa manaa kanan siifte horsitu kana. Reefnatti dhagaame. Ani suma akka kana jallatu ituun ija koo duraa daqiiqaa tokko dabuu dhiisee natti tola. Amma immoo eebbaa kan si tokko dhattee Ndayne. mucaan deenyaanii jalaa miidhamteedhani. Ati waan akkasii garuu hin jaallattu. Namattis adeemi nama du'e nama dayetti. Nama dhukkubsate nama rakkate. Wajjin naynash. Wajjin nan dhagaa nama uffata qulqulluu qabaatte gadi kaadhu kottu. Gaana waame gisee deemtu. Maali yaa Rabbi ati maaltu sira keenyaan nan buufte ati. Lakkii rakkoon qabu. Naa dhuguu dhugaa haadha koo. Harki kee nagaa naaf haa ta'u. Namuma wajjin guddatan kanatu dhugi kaadhu. Reefnaa galee bari. Reefnaa galee dubbiin kee dhugaa. Intalli baade maal heerumteetti? Eermuuf kaateedhaan sargicha dhayna qamsii kamii baqaskiifattamee haati. Ibaayaan koo inni jamaaloon naa bitee ibaayaan ni gurraachi bal'aan amma Kana yaada kaartamu qaalletti ati nagaamti. warra namaati ka'an. Siigal ibaayyaa uffata akkamii baqaskiifattaa? Dubartiin bakka rabaa uffattee dhaggeeffadhu. Shaamaa fa'aa uffattee shinshinii yaa inni jamaaloon koo naa bitee immoo bakka munaasabaatiin naquutti bakka waa akkanatti yaan abaayaa uffattee naa wajjin hin deeminati. Maal abaayaa mana boris mana da'umsa abaayaa uffattee eftaanis immoo maal ati sila akkanuma namaan jijjiiramtu. Jechiiniitii kana yaa gooftaa wajjin an guddadhe foon qubaa harkaa kutanii gatanii. Dhugi booddi haasuna namichi mataan dhukkubsee beetti naa dabaluu dhuftee. Mataa si dhukkubsa. Maamadiyyuu ni mataa si dhukkubsa. Umuriin kee dheeratu yaama. Ati naan beektu. Ammanni jedhee nan sardamaara waan kajeelee manaa baay'ee ana biyyee na nyaattu isiin galee hojjettee. Wal fakkeessaa baay'ee dhaqeetti dhoobi. Ka'ee ji'a lama ji'a sadi sitti citu. Hin danda'u sas dhiisi. Anamma kan isiin jedhu annan gala shaayitti kana dhugee ka'e waan inni nyaatu hojjedhuuti algaa farrashi waan inni bujaamaan dhufee geeddaratu qopheessi akkuma isiin jedhu. Wajjin hojjenna gisee inni dhufe. Giseen arga afu an shunkurtiin muraasa. Laa ilaaha illallah. Muhammad Rasulullah. Yeroo inni dhufu eeganni dhufee ka'e ala inni dhufu mana kana walal godhi. Akkan hojjattuu haa fidatu giiftii koo mana haadhaaf abbaa kan hojjetu iyyuu akkanatti. Mee nafichisiiftaan yeroo inni dhufutti mana kana walal godhi jedhiituu gatti. Jedhiituu gatti. Yeroo inni dhufutti waxii distiirraa hojjedhurraa baasii lafa kaa'ii wanta riyyoo hojjedhuuti mana kanatti shittooma argite bibii fi algaa isaas jaayizii godhiiti akkan ammasiin jedhe gugguu fi caammaa isaa guyyuma tokko mee qalbii maammatteetti kana argate. Caammaa isaa keessa olee dhufe mootti baasuun. Meetti baasi si ajjeesu anatu siin jedhe fudhumee waan godinyaa koko sii gadi. Godhiiti ka'eetiriin galaani. Ka'een gala baadha ilaa isa isaan ilaa mucaan deenyaan jala kottu laa ganamaan. Kottu ganamaan. Isallee nayinaa isa uffataa siifamanii. Atoo bakka salgii waamte natti himtaa bakka du'aa bakka dhukkubaa bakka rakkina maaliin natti himne. Yaa godhe. Ati si akkasiin dhageessu miti. Naa bilbila natti hima nooree ofii faliyyaa fadhamoo. Isa kan salgii yoo inni sitti. Hiriyoota kan qonnaa dawwalanii. Jara dawwalanii sitti. Naa dawwalanii natti man. Hiriyoota bareedaa qabda an ka'een gala. Gali nagaan gala. Minaa dhatti anaa dhugeeti.
Harkiti harka nagaa ta'u Maammaduu isaan waan kajeele naan jedhu kai Maammaduu dhawaa nyaatu jedhu isaan nan kajeele naan jedhutu ila shaayin kun ibcha natti dha. Ulfaa yoona siin jedhe silaa ciifteen deessu dhaabattee dhaltaa maala godhaa ulfaa isiin jedha rabbi ulfa kayrii rabbi garaa kee akaa'u. Gaafa yoo tokko deesse gajjettaayyuu amma hawaa keessaa ilaamme ila haqqee baamana keetii kana eeggadhuuti. Nagaatti naatu. Siifan dawwal. Nagaatti aadatti kona ila waan inni nyaatu hojjedhu eegi nagaatti. Hojjettuu sana seetii sila qaalitti. Hojjettu naan jetti. Hojjettu. Anuuf sun dandeenye yaada kee dadhabee akkamiin boqoddaan ofirraa achi qabee ofirraa achi qabee.